Hordoftoota keenya imala keenya tokko jennee jalqabuuf har'aaf ka'umsaaf kan ta'u darbaa dabarsa seenaa sirna gadaa irraa maal baranna, har'a hoo maaltu mala kan jedhu hubannoo gabaabduu isiniif dhiyeessinaa nu hordofaa. Akka seenaa fi seemaan ragaa bahutti dhalli namaa hidda dhalootaa irratti hundaa'ee aadaa, afaan, seeraa fi safuu mataasaa kan jiruuf jireenya ittiin qajeelfatu qabaachaa ture. Haa ta'u malee adeemsa baroota dheeraa keessa ofittummaan dhala namaa babal'achuudhaan duudhaa saba tokkoo dhabamsiisuudhaan kan ofiitiin bakka buusuun dhufe. Haalli kun immoo yeroo ammaa waraanni, dhibee, hiyyummaa fi rakkoon hawaasummaa akka babal'atan sababa guddaa ta'eera. Uummanni Oromoos duula akkasii kanaan waggoota dheeraan dura lolli qaamaa qalbii irratti banamee sirna alagaa jalatti biyya ofii irratti alagoomee jiraachuuf dirqame. Oromoon dhiibbaa bulchiinsa fi aadaa alagaa yeroo gara yerootti hammaachaa dhufe ofirraa ittisuuf Bardhibbee 16 keessa sirna gadaa haaromsee daga yookiin lafa saadeeffachuuf sochii eegalee ture. Itti gali duula kanaatis diina baasuudhaan gosaa fi biyyatti deebi'uu ture. Sochii kanaanis madda walaabutti gadaa haaromsee duula labseen itti milkaa'ee wiirtuu sirna gadaa Odaa Nadee Bardhibbee 16 dura irraa dhiibamee ture deeffachuudhaan biyyaa fi gosoota Oromoo mootota Habashaa fi sultaanota Arabaa jalatti kufanii turan walaboomse. Asirratti wanti hubatamuu qabu uummanni Oromoo Bardhibbee 16 dura duula alagaatiin wiirtuu Odaa Nadee harkaa laafee tokkummaan qabanis baay'ee laaffatuyyuu sabni guutuun akkuma jirutti baqatee kibba Oromiyaa gara madda walaabutti hin galle. Guutummaattis diina jalatti hin kufne. Garuu immoo duula hamaa mootonni Habashaa gantoota qabatanii irra deddeebiin bananiin abbaan muudaa warra marii galaan ajjeefamuu fi qe'een abbaa bokkuu dirree waraanaa ta'ee nagaa waan dhabameef, akkasumas sochiin diinaa humna horatee uummata mataa dhabsiisaa yookiin hooggansa dhabsiisaa waan dhufeef falmii maayii taasisuudhaaf jecha hayyoonni yuuba lubaa fi raabaadorii irratti mariisisanii qondaala foollee fi dabballee itti leenjisanii lolaa fi ittisaaf of qopheessuuf madda walaabutti Oromummaa deebisanii itichan. Marii fi leenjii bara gadaa tokko guutuu fixeen booda bara gadaa birmadii duula birmadummaa jalqaban. Duulli abbaa biyyummaa deeffachuu kunis bara gadaa meelbaa mariidhaan eegalee bara gadaa roobalee injifannoo lolaatiin milkiin xumurame. Egaa uummanni Oromoo haala kanaan biyya isaa deebisee qabatuyyuu tuttuqqaan alagaa irraan fagaanne ture. Uummata Oromoo sirna gadaatiin haalaan ijaarame kana meeshaa waraanaatiin cabsuun ulfaata akka ta'e kan hubatan mootonni Habashaa gosoota Oromoo walitti buusuudhaan gantoota ofitti madaqsanii duudhaalee sirna gadaa laaffisuu irratti fuulleffatan. Tooftaa kanaan Bardhibbee 19 keessa mootiin Minilik irratti milkaa'anii tokkummaa uummatichaa laamsessuudhaan sirna isaanii diriirfachuu danda'aniiru. Hordoftoota keenyaa seenaa kana ilaalchisee dhiyeenyatti yaada hayyoota argaa dhageettii isinii qabannee dhiyaanna. Egaa uummanni Oromoo haala rakkisaa fi dirqisiisaa ta'e sana keessatti bulchiinsa alagaa akka fudhatu dirqamuuyyuu sirna gadaa irratti dhumee dhabama irraa hambisee hambaa dhaloonni Ilbiibee dhaaluu kan barri ittiin dabarre aartii fi afoolan nutti dabarseera. Hambaa uummanni Oromoo irratti du'ee tursiise kana baroota dhiyoo as ilmaan Oromoo qaroo sabaa ta'an ifatti baasuuf wareegama guddaa kaffalaniin har'a qabsoon Oromummaa ijaaranii ajjeeruu daandii gara galmaatti geechurra bu'eera. Hamba amma jiru kana dhabamarraa baraaruudhaan duudhaa ganamaa osoo gadi hin dhiisin akka baraa fi addunyaa ammaatii wal simutti gadaa deebisanii haaromsuun dirqama dhaloota ammaati. Egaa haala qabatamaa amma keessa jiru keessa teenyee seenarraa kan barachuu qabnu rakkoo siyaasaa, diinagdee, aadaa fi hawaasummaa amma keessa jiru kana fala waaraadhaan keessaa ba'uuf akkasumas egeree uummata keenyaa miidhagsuuf sirna aadaa fi duudhaa uummataa irratti yayyabame sirna gadaa haaromsuun murteessaadha. Uummanni sirnaa fi aadaa isaatiin bulu ofitti amanamummaa guddaa waan qabuuf akkasumas tokkummaa cimaa waan qabaatuuf gaafa rakkoos ta'ee gaafa bal'oo walii owwaachuuf hin rakkatu. Uummanni aadaa fi duudhaa ofiitiin jiraatu immoo guddina waliigalaatiif hangam saffisaa fi addunyaa irratti dorgomaa akka ta'u biyyoota giddugala ba'a Eeshiyaa kanneen akka Hindii, Chaayinaa fi Jaappaan irraa hubachuun ni danda'ama. Uummanni Oromoo olaantummaa siyaasaa dhabe akka argatu shakkiin hin jiru. Garuu immoo aangoon siyaasaa sirnaan hin utubamne deebi'ee kufuu mala. Aangoo siyaasaa qoftis rakkoo walxaxaa uummanni keenya keessa jiru kana furuu hin danda'u. Aadaa, safuu fi duudhaalee Oromoo sirna alagaa jalatti miidhaa hamaan irra ga'e kana saayinsii siyaasaa qofaan furuu rakkisaadha. Jalqabumarraayyuu akeekni qabsoo Oromoo biyyaa fi sirna ofii deebisanii ijaarrachuudha.
sirna diinni diriirfate keessatti hanga feete aangoo siyaasaa qabaattus hanga fedhe quuqama sabaa qabaattuyyuu rakkoo uummata keetiif furmaata waaraa fiduu hin danda'amu. Biyyoonni Afrikaa hundi isaanii aangoo siyaasaa koloneeffattoota warra faranjii irraa qabsoodhaan argataniiru. Garuu bilisummaan isaanii hanqoodha. Aangoo siyaasaa argatanis gabrummaa aadaa fi afaan fi bulchiinsa weerartoota jalaa ba'uu waan hin danda'iniif abbootii irree harkatti kufanii baay'een isaanii gabrummaa duraatii gadi kan hin taane keessa jiraachaa jiru. Maqaa ijaarsa dimokiraasii jedhamuun alkallattiidhaan ammas warruma koloneeffatee turetu bulchaa jira. Sanuyyuu aadaa fi duudhaa isaanii harkaa balleechaa qabeenya uumamaa saamatiin. Kana jechuun keenya aangoon siyaasaan barbaachisu jechuu miti. Adeemsa qabsoo aadaa fi sirna ofii deebisanii ijaaruuf taasifamu keessatti gufuu karaarraa kaasuuf aangoon siyaasaa murteessaadha. Kanaaf uummanni Oromoo qabsoo aangoo siyaasaaf taasisu akkuma jirutti ta'ee duudhaalee sirna gadaa walitti qabachaa kan dagatame qorachaa biyya sirna mataa ofiitiin bultu ijaaruuf sirnaan of qopheessuun murteessaadha. Gadaan jaarmiyaa aadaa, diinagdee, hawaasummaa, aartii fi dhugeeffata Oromoo of keessatti hammatee jiruuf jireenya biyyaa kallattii maraan gaggeessudha. Kana malees gadaan diina daangaa darbee dhufe ittisuudhaan dhabaa fi dadhabaa ofii tinnisuudhaanis gaachanaa fi hirkoo sabaati. Gabaabumatti gadaatti buluu jechuun uummata safuun wal safeeffatee sakkaba malee seeran walii seeranee heeran hariiroo uumamaa hedatee hooda fi sodaa waaqa lafaa horatee afaanii fi garaa tokkoon bulee wal bulfatu horachuudha. Egereen abbaa biyyummaa Oromootis sirna gadaatiin yoo hin hammatamin qaama lafee malee jiraachuuf yaaluu ta'a. Kanaaf jaarmiyaan Oromummaa fi Oromiyaaf qabsaa'u sirna gadaa gadi fageenya sakatta'uudhaan beekuu feesisa. Sabni kun yoomuu akka hin kufnetti eenyummaa fi sirna isaa bu'uura godhatee ijaaramuu qaba. Nutis karaa miidiyaa kanaatiin hojii dadammaqsuu fi hubannoo uumuu hojjechuudhaan dhimmi sirnaa kun xiyyeeffannoo akka argatuu fi tattaaffii gadaa haaromsuu keessatti qooda gama keenyaa ba'uuf hojiitti seenneerra. Akkuma armaan dura jennee turre miidiyaan kun sirna gadaa fi duudhaalee Oromoo deebisanii ijaaruu keessatti kan dhokate barbaaduudhaan kan jiru baraaruudhaan akkasumas hanga hubanne wal barsiisuuf gaaddisa sirnaa ta'ee hojjeta. Gadaan haaromee, irroomee, heera fi seera uumamni hundi itti bulee bulfatu akka ta'uuf hojiilee dadammaqsuu fi barsiisuu hojjechuudhaan qabsoo uummanni Oromoo taasisaa jiru keessatti dhimmi sirna gadaa xiyyeeffannoo akka argatu ni sagaleessa. Sirni gadaa uummata keenya deebisee walitti tichuudhaan akkasumas duudhaaleen sirna gadaa nageenya fi guddina hawaasa kamiifuu barbaachisoo waan ta'eef abbaa sirna kanaa kan ta'e uummanni Oromoo keessaayyuu dhaloonni ammaa ijaaramee gadaa deebisee haaromsuuf yeroo murteessaa ta'e irra waan jirruuf miidiyaan kunis iyyaafannoo fi qo'annoo garaagaraa dhiyeessuudhaan gaaddisa sirnaa ta'ee hojjeta. Arsadii miidiyaa sirnaa. Miidiyaa kana hordofuu, sabiskiraayib, laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Gadaan quufaa gabbina, gabbisi waaqni.